hojiin kamiyyuu beekumsaa fi ogummaa malee hojjetamuu hin danda'u. Addunyaan itti doofaa fi wallaalaan addunyaan itti jijjiirama fide hin jiru waan ta'eef. Jijjiirama kan fidu nama beeku, nama muuxannoo qabu, nama beekumsa qabu. Wallaalaan jijjiirama fiduu hin danda'u. Hojii ogummaa barbaada, ogeessa barbaada. Ogummaa qabu irratti eenyu olittiyuu hojjechuu danda'a. Rakkoo kana hudhaa kana hin hiika. Ogeessa akkasii. Aangoo jechuun waan akka fooqii guddaa tokkotti bahaniiti. Anaaf kan naa gala. Gamoo guddaa dheeraa al tokko utaalanii bahuudha. Garuu akkamitti utaalama? Masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu. Homaa xaarii tokko malee, rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jalasii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu. Aangoo kana gamoo dheertuu kana masalaaliidhaan ejjettee qalbiidhaan baate kana yoom bu'uu qabda gaafa etuu masalaaliin sun si jalaan ka'e. Yoo sana ta'e akkuma qalbiidhaan ejjettee itti ol baate qalbiidhaan ejjetteetu iddoo kee duriitti buute jechuudha. Gaafa ati gamoo dheeraa sanarra etuu teessuu masalaaliin sun si jalaa kaate maaltu dhufe jechuudha. Kanadha aangoon. Aangoon kana kabaja kee ulfina kee dhabdeet irraa darbatamtaa jechuudha. Gaafa darbatamtu immoo maal irratti akka kuftu beekte. Kanadha. Kana keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata aangoo.